Majlisni rakasee jira. Meeshaaleen hundi isaa rakasee jira. Akkamitti koomantii jalan namni hedduun rakkattanii jirtan. Akkasuma immoo filannoon TV istaandii yookiin teebiliidhaan baay'ee sinxinqaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuuni jirra jirtu. Amantiif kutaan osoo waliin qoodin kan dhihaa, kan lixaa, kan kaabaa, kan kibbaa, kan biyyaa fi biyya alaa carraan gargar facaasee jechuudha. Hundi keessanuu baga jiraattan. Jalqaba har'a kan isiniin jedhu laayik godhaa viidiyoo kana seenaa. Osoo laayik hin godhin hin seeninaa isiniin jedha. Akkuma asitti argitan viidiyoolee tattaree daddarbee dhufaa jiru kun teebilii yookiin ammoo tuyyoo TV istaandii fi teebilii soofaa majliisaa mana keenya keessatti mimmiidhagsu diizaayiniilee haaraya yookiin isa faashina ta'e kayoomillee faashinni isaan tarree jiddu galeessa kan mana xiqqaafis guddaafillee ta'uu qabadhee isinii dhufee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kalariilee adda addaatiin jechuudha. Wanni sirriitti har'a isinii hubachiisuu barbaadu jalqaba irratti jechuu viidiyoon kun isan fakkaatu garuu dirqama majliisni kaareen kumni jahaa kaareen tokko akkamii kuma jaha ta'ee hirra kasee warri jettan hundi keessanuyyuu durumallee akkasuma garuu akkaataa hubannoo keessaniitii fi ibsa kiyyaattu wal dhabe yookiin wal dideedha. Akkamitti yoo naan jettanii silaa waan kana waa'ee majliisaa irratti isinii hime baay'ee namatti tola. Tokkoffaa irratti jechuudha kaareen tokko jechuuni walakkaa mitiraati. Mitira tokko jechuun kaaree lama salphamatti jechuu kaareen lama 12,000 yoo ta'e mitirri meeqa akka ta'e ni argattan jedhee yaada. Kanarraa hafe ammootuyyuu waa'ee majliisaa irratti isin hubachiisuu danda'a. Itti aansee waa'ee jechuudha TV istaandiilee yookiin meeshaa teebilii TV irra kaayannu xaawulaa isa arabni jettuun sanii akkamitti fayyadamna yookiin diizaayinii akkamii salphaa warri jettanii fi diizaayinii mana keessan keessatti karaa salphaa ta'een mana keessan miidhagsuu fi bareechisuu dandeettanii qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyooleen hanga ammaatiitti tare kunniin suuraalee filachuu dandeettanii fi akkasuma mootuyyuu irraa iskiriinshuut gootanii ajajachuu dandeettan. Mee qarshii isaa tokkoon yoo isinitti hime fakkeenyaaf jechuudha TV istaandii kanneen keessaa qarshii 17,000 irraa eegalee jechuudha haga qarshii 60,000 70 illee ni jira. Dhumarratti arguuf teettanii maal kunu jechuun keessaa waan hin oolle qarshii qofa laaluu osoo hin tahin meeshaan kun akkamiiti meeqa akkamiiti akkam jira jechuun isinii agalu. Fakkeenyaaf jechuudha TV istaandiin kun mukni hundi isaatuyyuu jechuudha MDF jedhama sadarkaa qaba. Kana jechuun yeroo jechuudha baqaqfamee laaxamee yookiin amootuyyuu xaawulaan kun bocamee wal qixxaahee jedhee saayizii qaba hundi isaatu. Akkuma jechuudha ilmi namaa saayiziin caammaa, saayiziin uffataa, saayiziin wanna hundaatuyyuu garaagarummaa qabu. Saayiziin xaawulaallee bocamee garaagarummaa qaba. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa irra caalaa dhaamsan isinii dhaamu. Abbaa feetan irraallee yoo dalaysiifattanii jettan hubannoo qabaachuu fi namni waan san isinii dalaysiisu muuxannoo qabaachuudha. Isiniif haa galu. Inni jechuudha irra caalaa namni keenya kan sobamu qalamiin ammootuyyuu dhugaadhaan ni miidhagsa ni bareechisa. Maaliif jennaaniin hanga barbaadellee haa miidhagsu haa bareechisu malee jalqaba keessi isaa nu haa miidhagu. Qalamii jijjiirachuu dandeenya. Fakkeenyaaf TV istaandii ammasitti argitan gurraachaa fi kalara mukaati. Garuu jijjiiruu dandeenya gurraachaa fi kalara adii qalamii madibnee jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yoo inni meeshaa oriijinaala yookiin ammoo MDFis tahee xaawulaan isaa jechuudha oriijinaala nuuf dalagamee bahee jedhee akka barbaadnetti yeroo barbaadnetti qalamii diizaayinii isaa irratti jechuudha jijjiirachuu dandeenya. Kana hubannee beekuu qabna. Itti aansuun warri soofaa jechuudha. Soofaan mukarraa hojjetama. Akkasuma mootuyyuu wanni isin hubachuu qabdan majlisni almuuniyeemis tahee fireemiin obboleeyyanuma soofaati. Bareedinaa fi miidhagina qarshiin akkasuma immoo diizaayiniin hojiin isaa isa haa caalu malee soofaa jechuudha. Garaagarummaa ka godhe soofaa fi fireemii yookiin almuuniyeemii fi almuuniyeemii fi fireemiin walitti dhiyaata. Sababa almuuniyeemii uf keessaa hin qabne qofaa fi fireemiin muka qofaan diizaayiniin qirtsiin abaaboo irratti bahee akkuma fireemii sanitti almuuniyeemii sanitti hojjetama. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya soofaan ammootuyyuu carqiiti isboonjiin uffifamee mukarratti jechuudha karaa salphaa fi haala salphaa taheen carqiileen sadarkaa qaba. Carqii soofaa tokko har'a 90,000 yoo dalaysiifte carqii biraa bareedaa yoo filattee jechuudha. Amma fakkeenyaaf na ajajattan haa
jennu na ajajattanii dhufe soofaa kana dalaisiisuuf carqiin ati na ergite sun bira gahee yoo bareedaa ta'uu baate yoo jabaa ta'uu baate yoo ija natti toluu baate suuraa qofarra idiitidha yoo na sitti tole anammoo bira waan jiruuf natti toluu baate carqiin natti tole isa kana barbaada isa kana na dalagi yoo jedhee qarshii yoo xiqqaate jechuudha qarshii 20 yookaan 15 30 illee naddabaluu mala kana jechuun carqiin kana waan caaluuf orjinaalummaan isaa qarshiinis san waan caaluuf hubannee beeynee nama bichisiifannu kana ijaan seeraan sibbira jira harkaan jabinnaa fi miidhagina isaa naalaali jettanii ajajachuu qabdan hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa TV staandii jechuudha dirqama namni biffee qabu kitchen kaabineetii qabu TV staandii garanaalleen dolaaba qabu osoo hin tahin TV staandii jidduu galeessa tahee fi TV fuudhu TV kenna nu hafu TV staandii jennee mirre ka TV'n irra taa'u waan taheef isa qophee bareeddu gama meeshaa aadaas ta'uu abaaboos ta'uu kennee mana keenya zana ittiin goonu malee asumatti biffeen jira TV staandiin cinatti dolaaba qaba akka biffeetii jechuudha diizaayinii san namni kenna hedduun isaa sababa qarshiiti malee hin jaalata qarshiin isaa wanni kanniin caaleef yookiin kana caalaa dabalee fi gamanatti dolaaba qaba isinii galee dolaabni sun suuraa irratti isinitti xiqqaachuu danda'a garuu in jira dolaabni amma TV staandiin fakkeenyaaf ijoolleen akka fakkeenyaaf yaadadhu ijoollee 45 baafate isaan keessaa TV staandii nama 3 viidiyoo waraabee jira kana bira jirullee jira fakkeenyaaf Jamiila Gammadaa Makiyaa Nageelle Meexamaa inni sun amma TV staandiidha meeshaa abaaboo babbareeda gamanaa malee akka fakkeenyaaf dolaabaa gamanatti hin qabu yoo akkasii hojjechiifattanii haa ta'u sahiha hundumaafuyyuu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mee haasaa qofa osoo hin tahin viidiyoolee kiyya yoo ilaaltan maaliif laayik hin goone isin si jaalannaa si kabajnaa jettan jaalalaa fi kabajaa keessanii laayikii ni argisiiftan anaaf laayikiin birriin kafalu isinis birrii kafaltanii laayik naan gootanii ammootu iyyuu jechuudha waan badaa waan sirbaa yookiin ammoo nama arrabsee maasetaa waan isin ga'u wayii gadhiisee maaseta sodaattanii laayik gochuu hin diddan waan kana rizqiidha jedhee osoo birrii naa kennaa jedhee isin kadhe naa kennitan osoo argitanii halkan takka na bulchaa jedhee isin kadhe akka na bulchitan abdiin qaba maaliif jennaani laayikiin kunillee akkuma kanaani nama bira akka naa ga'u isinii galee hiriyoota maatii ummata Oromoo ta'e nama afaan Oromoo dubbatu bira faca'e akka ga'u akka nama sheeriiti mee laayikiin garaa isin nyaatini namni viidiyoo argitanii jettan laayikii naa godha kanaaf TV staandiilee akkana babbareedu kana har'a sababni qabadhee isinii dhufee fi akka uffiif odoon tahin viidiyoo kana isiniif yaadeeti maali jennaani akka filannoon isin hin dhibne akka isinitti hin ulfaanne akka waan salphaa ta'e yookiin ammuutuyyuu haala salphaa fi karaa salphaa maallaqa laafaan maallaqa salphaadhaan bitattanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yookiin ajajattanii fidee diizaayinii kana isinii fide diizaayinii kana fiduuf salphaa isiniif fakkaachuu danda'a diizaayinii kana buusuu fi haaluma salphaa isiniif fakkaachuu danda'a diizaayinii kana fiddanii tokko walii guurtanii idiit gootanii idiitiin isaa yoo xiqqaate wallaahi guyyaa 5 jechuu bilbila kiyya keessa aga jiru idiitiin xumuramuu dide gadi isinii dhiisa jedhee walaakini wantoota akkanaa odoon tahin kan irra nama salphatu viidiyoo kallattii waraabanii yoo gadhiisanidha viidiyoo qaaqaa viidiyoo kun TV staandii kana yaadattanii TV staandiin kunillee baay'ee bareedaadha anu TV staandii aga 5 baasee 4 deemee jechuudha 2 viidiyoo waraabame 2 hin waraabamne garuu tokko na bira hin jira yoo geeffamee jedhe balee gasgar deema balee gasgar akkasuma na fakkaate yoo dogoggoruu baadhas jala jirtii ijoolleen hin beekanii Saadiyaa balee gasgarii obboleettiin isiillee kaleessa naa bilbilte kanaaf inni illee na bira hin jira TV staandiilee babbareedaa kanniintu iyyuu jira isinii galee TV staandiin babbareedaan osoo jiru diizaayinii rakkinni nama kennaa wanna wayii idii sarchi gootanii fiddanii filachuu osoo hin tahin kama dalagamee gadhiifame ka nama biraa ka hiriyoota ka argitan san akkasii miti diizaayinii haaraya fakkeenyaaf kunniin jira baay'eetu jira maaliif jennaani wanni hundi isaatu iyyuu waan haaraya dirqama fakkeenyaaf geeleen ta'e yookiin hiriyaan tan ta'e kana dalaysiifatte fatillee kanan dalaysiifatin dhugaa wal jaaladhaa isin wal jaaladhaa kana jechuun waan haaraya wayii uumuun nutti haa baratamu isinii galee wanni haaroyni mana keenyallee seenuun nutti haa baratamu yoon warri biyya alaa yeroo jirru kana qarshii kenna waan bareedan dalaysiisini ollaan kenna firri nu dhufu akkamiin waan bareeda beekee dalaysiifata yeroo nu sooshaal miidiyaa irra niitorkii daataa waayifa bilaashatiin jirru yoo nun dalaysiifatin kan biyya keessa jiru ka waan takkan argine akkamiin dalaysiifata